Ya, iya dah. Kan, mana kat? Kamu sekarang kita akan kabar. Ini bukan di mana lagi, pada ada rasa kacau. Tarik makan ya kita. Karena lebaran ya. Oh, bakka ajaib ya, lagam di adat pergi mau tujuh hari. Ya, boleh. Kain saya yang mau kai. Bo, mai, marada. Param diam do. Param diam. Bo, kau tu dikor weh si marada. Dapat. Agad hiree diikor hojiilee diikorii kamiifiyyuu bifa miidhagaa fi miira maamiltoota isaa gammachiisuun isiniif hojjetaa kan ture. Yeroo ammaa meeshaalee faayaa diikooriif oolu biyya keessaa fi alaa galchuun simboo miidhagina sagantaalee maamila isaa daran fooyyessuun bifa qulqullina olaanaa qabuun dhiyaachuu isaa yommuu isiniif ibsu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Maarree maamiltoonnis ta'e namoonni haaraan dhaabbilee mootummaas ta'e miti mootummaa sagantaalee garaagaraaf waltajjiiwwan konferensiiwwan gurguddaa sagantaa cidhaaf kan kana fakkaatan filannoo keessan jalqabaa hiree diikoor taasifadha. Hiree diikoor guyyaas ta'e halkan fagoos ta'e dhiyoo yeroo hundaa isin waliin kan jiru gatii kiisha keessan hin miinen hojii qulqullinaa fi itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee fi itti gammaddan hojjechuun beekama. Maal kana qofa miidhagina dubartootaa fuul paakeejii veelloo akkasumas suufii dhiirotaa uffata biyya keessaa fi biyya alaa kan kireeffamus asumatti argattu. Teessoon keenya bulchiinsa magaalaa Galamsoo karaa gubbaa meetira 10 baankii Raamis irraa fagaatee mana suuraa galma Usoo cinaatti argattu. Odeeffannoo dabalataaf 943 10 37 27 yookiin 912 7 14 nuqunnama. Hiree diikoor. Simbo bareedu kenna jaalala maal si haa godhu mata koo fudhu sitti gorgodu.